Ashamaa kafuunee kamultoo doftaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee isin biraa gahaa jalqabarratti immoo hangafoota oduutti ni eegala. Sooma Ramadaanaa waan gaarii hojjechuu fi fuula Rabbii barbaadachuudhaan dabarsuu qabna jedhan Sheek Hajii Ibrahim Tufaa. Turkiin doonii boollaa boba'aa qotuuf tajaajilu gara Somaaliyaatti erguu beeksifteetti jirti. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Sooma Ramadaanaa waan gaarii hojjechuu fi fuula Rabbii barbaadachuun dabarsuu qabna jedhan Sheek Hajii Ibrahim Tufaa. Manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa baga Sooma Ramadaanaa bara hijiraa waggaa 1447 nagaan isiniin gahe jechuudhaan immoo ergaa dabarseera. Ergaa baga geessanii kanaan immoo kan dabarsan pirezidaantii mana marichaa Sheek Hajii Ibrahim Tufaa ji'a Ramadaanaa bu'uura amantii Islaamaatiin barsiisuu fi dabarsuu qabna dirqama musliimoota maraa ta'uu fi himuu isaanis ibsaniiru. Ji'a kana keessa immoo tokkummaa fi jaalala obbolummaa fi wal gargaaruudhaan immoo dabarsuun dirqama ta'us hubachisanitti jiru. Musliimoonni ji'a soomaa Ramadaanaa keessa harkaa fi ijaa fi gurra keenyaanis immoo waan gaarii hojjechuu fi kadhan irratti dabarsuu qabnas jedhaniiru. Obboloota keenya osoo hin beela'inii fi osoo hin quufin nyaatanii jiraachuu Rabbiin keenya immoo nama gaafata waan ta'eef immoo eeruudhaan kana beela'ee nyaachisuu fi kan dheebote immoo dheebuu baasuun dirqama islaamummaa keenyaatti bahachuun nurraa eegama jechuudhaanis immoo ibsaniiru. Ji'a kana keessatti toltuu hojjechuu irratti jabaachuun dirqama keenya jedhan Sheek Hajii Ibrahim Tufaa. Biyyi keenya akka nagaa taatuuf immoo akka misooftuuf kadhachuu qabna jedhaniiru. Guyyaa soomni Ramadaana itti eegalu akkuma adeemsa mul'ata manni maree waliigala dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa kana beeksisee ta'us Sheek Hajii Ibrahim ergaa isaanii hubachisanitti jiru. Guyyaan qorattoota dubartoota Itoophiyaa Finfinneetti kabajame. Guyyaan qorattoota dubartoota Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti guyyaarraa kabajameera. Ayyaana kana irratti immoo haasaa kan taasisan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergogan Tasfaayee lakkoofsi qorattoota dubartoota dabalaa dhufuu ibsuudhaan dubartoota humneessuun gahee hooggansaa akka fudhatan dandeessuuf immoo tattaaffiin cimaan itti fufuu akka qabus hubachisaniiru. Hojii gamtaan eegalee hirmaannaa fi gaheen hooggansaa dubartoota saayinsii fi qorannoo teekinooloojii fi kalaqa irratti qaban guddisuuf akka itti fufanis ibsaniiru. Ministeerri misooma barnoota olaanoo obbo Koraa Xushunee akka jedhanti dhaabbanni tokko qofa barnoota olaanoo fi qorannoo dubartoota irratti jijjiirama guddaa fiduu hin danda'u. Kanaaf immoo hirmaannaa fi qindoominni hundaa barbaachisaa ta'us cimsanii ibsanitti jiru. Turkiin doonii boollaa boba'aa qotuuf tajaajilu gara Somaaliyaatti erguu beeksifteerti. Turkiin dilbata darbee doonii qonnaa boollaa boba'aaf oolu kan egeree biyyaaf jedhamu gara Somaaliyaatti erguu ibsiteetti jirti. Kun immoo hojii boba'aa baasuuf immoo biyya alatti hojjetamu keessaa kan jalqabaa akka ta'es ministeerri Inerjii fi qabeenya uumamaa Albarstiin Baraktaarii himanitti jiru. Albarstiin tarkaanfiin kun seenaa keessatti iddoo guddaa qabaachuus dubbatan. Sirna geggeessaa kana buufata galaanaa taasisuuf magaalaa ministeera taasifamte irratti Albarstiin Baraktaarii haasaa taasisaniin doonichi guyyoota 45 keessatti immoo magaalaa Maqdishootti akka dhaqqabu dubbataniiru. Haaluma kanaan immoo baatii eblaa keessa qonni boollaa hojiin akka jalqabus immoo ibsaniiru. Turkiin Somaaliyaatti bara 2024 keessa waliigaltee boolla boba'aa fi gaazii lafaa fi galaanaa irratti qorachuu waliigaltee mallatteessaniitti turan. Duraan dooniin qorannoo lafaa jalaa jedhamu galaana 3 keessatti qorannoo xumuruu isaas ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun jalqaba bara kanaa Turkiin dhaabbilee Ameerikaa kanneen akka Ektoonii Moobilii fi Choovireenii akkasumas immoo dhaabbata Biriiteenii waliin ta'uudhaan waliigaltee tarsiimoo qonnaa boba'aa fi gaazii irratti waliigalan mallatteessaniitti jiran. Torbee itti aanu keessatti illee waliigaltee biraa dhaabbata idil addunyaa tokko waliinis immoo mallatteessuufis karoorfataniiru. Baraktariin akka jedhanitti kaayyoon Turkii dhaabbata boba'aa mootummoota ishee hanga bara 2028tti guyyatti barmiila 500,000 oomishuuf immoo akka ta'e dubbataniiru. Kun immoo adeemsa yeroo dheeraa keessatti oomisha boba'aa gara barmiila miliyoona 1tti ol guddisuuf karoorfachuus ibsanitti jiru.
chaayinaan oomishaawwan biyyoota Afrikaa 53 gabaa biyyaatiif dhiyaatan taarifaa akka hin kafalchiifne ibsite. Caamsaa tokko bara 2026 kaasuun chaayinaan oomisha biyyoota ardii Afrikaa 53 gabaa isheef dhiyaatan irratti taarifaa akka hin keenye ibsiteerti. Kun immoo walitti dhufeenya dippiloomaasii biyyattii guddisuuf immoo kan karoorfame akka ta'es ibsuun mootummaan chaayinaa ifoomseera. Akka ibsa kanatti immoo waliigaltee dinagdee irratti xiyyeeffate ammas immoo chaayinaan qaamolee hedduu waliinis immoo taasisaa jiraachuus ibsiteerti. Dabalataan immoo karoorri murtee kana Afrikaanotaaf immoo gabaa dabalaa babal'isuuf hojjetamaa jiraachuus immoo qajeelchee akka ta'es ibsiteerti. Egaa hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata hangama waan hordoftan daawwattaniif galata guddaa qabdan isiniin jecha miidiyaa keenyaa subscribe like share gochuudhaan immoo yaada qabdan comment irra nuuf kaa'a.